koti dubartummaan saalaa koti mala baalleessuriyeeko kayyoon koo mirganyummaati gannaa'oomii rabbi koti dubartummaan saalaa koti kunna baalleessuriyeeko kayyoon koo mirganyummaati. Oromoon qabsoo abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu keessatti osoo lafa qabuu lafa isaa osoo biyyas qabuu biyya isaa bilisa ta'ee osoo dhalatee jiru bilisummaa isaa gootota kumaa kitila osoo qabuu gootummaa isaa dhabuudhaan alagaa fi ilmoo isaa aanteen illee osoo nafiin mirgisaa sarbamaa dhagaheera. Mala qabsoo abbaa biyyummaa kana keessatti ammoo ofittummaan ana maleen aangoonnarraa maleen bareeduun natu caalaa qabsaa'ee kanaaf anatu gootaa karaa dhaaba siyaasaa koo qofaan mirgi Oromoo kabajamaa karaa falaasama siyaasaa alleellisuun mirgi abbaa biyyummaa Oromoo mirkanaa jedhanii osoo asii fi achi wal harkisanuu gootonni qaqqaaliin hedduun guyyuudhaan osoo bilisummaadhaaf aarsaa kaffalanuu bilisummaa malee wareegamaa turaniiru. Har'assanumaan dubartummaaniirree mirga Oromummaa biriirree dirriirraa singallee yaakamoo kiyyaa sinollee ibiromummaa joollummaa ani latarraan fayyinee dubartummaan hawwii jala kaayyoo kun harkaan cabsine. Oromoon kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhiyaatti abbaa biyyummaa isaa eeguudhaaf daa'ima guduruudhaa hanga jaarsa mataarriitti lubbuusaa osoo hin waakkannee tee bariitee kennaa wareegaa gaafa giitii immoo wareegamaa har'a ga'eera. Imala qabsoo kana keessatti Oromoon hanga qabsaa'in alatti hanga garaa laafee miidhamaa deemee obsi daangaa darbee wal caalaa nama biraa kabajuu ofii agabuu bulanii kan biraa quubsuun Oromootti hidhaa fi ba'aa guddaa ta'aa deemuudhaan qe'eesaa irratti kan qe'eesaa dhabeerraa daangaa isaa karaa hundumaarraa dhiibamee hangaan dhuura lafa isaatiitti dhufeera. Dhufaa darbaa tokkummaa isaa laaffisuudhaan aangoo siyaasaatiin gowwoomsuun faayidaa sabaarra kan dhuunfaa mirga waliin irra kan namoota muraasaa eeguufiin kan ajjeesaa kaanidhaa garii ammoo gowwoomsaa garbummaa Oromoo irra bubbulcheera. Gootota mirga Oromootiif jecha ala bulaa hidiraa fi roorroo mana hidhaa fi reebicha hamaa Oromoodhaaf damdamatan keessaa tokko gootittii dacheen maccaa Oromoodhaaf kennee maaramee harqaatiin. Maarameen barsiiftuudhaan dhaloota xiiqii kumaa kitila qarteetti maarameen qabsooftuudhas dhaloota abbaa biyyummaa isaaf qoma dhaate anatu jira jedhu akka midhaaniitti oomishiteetti kanas qofaa miti isheenaadha wallee qabsooti kan of beekee dhachiifteetti kan rafes dammaqsiteetti. Barsiiftuu fi qabsooftuun kun dhaaba siyaasaa kan Oromoonni bilisoomsa jettee itti amantee abaa'oo waliin umurii ishii guutuu qabsoofte hambaa dhaloota qubees ta'uudhaan har'as gootummaa isheetiin onnee dhalootaa keessatti mana ijaarratteetti.
waadaa gootummaa Oromoota Wallaggaa fi Amboo jiraatanitti fachi ajjeesaa gundoon booree fi uleen fardaa hiika guddaa qaba. Hiika madaallii gootaa fi gootummaatiin gundoo booree dhiiratu fuudha, ulee fardaas dhiiratu dhaqee ittiin goojee oola. Fachas kan qabuu fi kan qabatu ajjeesaadha. Ajjeesaan immoo goota, goonni immoo abdii sabaa fi biyyaatiin. Aadaa Oromoo keessatti dubartoonni karaa garaagaraatiin dhiira onneessu. Akka akaakayyuu fi abaabayyuu, akka abbaa fi aantee, akka achi as dhuftee isaaniitti, akka isaan imaanaadhaan daangaa biyya abbaa ofiitiif katanitti isaan onneessu. Karaa dubartoonni ittiin dhiira onneessan keessaa tokko immoo gundoo booreetiin. Booree aadaa fuudhaa fi heerumaa Oromoota Maccaa biratti hiika guddaa kan qabuu fi madaalliin dhiirummaan ittiin madaalamuudha. Gootittiin Oromoo Maarameenis kitaaba ishii jalqabaatiin gundoo booree jechuudhaan dhiira onneessuu jalqabde. Eeyyee gundoon booree fi uleen fardaa dhiiraaf xiiqiidha. Dhiiratu ittiin xiiqa'ee onnata. Kitaabni gundoo booree jedhu kun aadaa, siyaasa, dinagdee, safuu fi seenaa Oromootiin kan guutamedha. Kitaabni kun jechoota halluu qabaniin kanneen qoola dubbii fi sookoodhaan guutamanii kan maaramee harqaatiin barreeffamanii. Kanaaf dhiira onneessaa, kanaaf har'a wabii dhalootaa ta'ee gundoon booree galmee seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Sanarraa ka'uunis maqaan maaramee harqaas tarree goototaa keessatti tarreeffameera. Waa'een gundoo booree kaanaan maaramee harqaan biraa naftuuf malee ishiin gundoo booreetti oli. Barsiiftuu dhugaatii, soogidda dhaloota qubee, isheen weelliftuudha haadha wallee qabsoo, isheen qabsooftuudha nama eenyummaa sabaa fi ofii isaatiif guyyuudhaan aarsaa kanfalaa hanga dhumaatti jiraateedha. Dacheen Maccaa dachii gootonni ishee urjii samiirraatiin, biyya sabboontotaa, biyya Oromummaan keessatti daraaree firii buufatee warra diduudhaaf dhalatee diddaadhaan dhangi'ameedha. Biyya Ilee Fidaa, biyya Ayyuu, gandi Baaroo Tumsaa Ayyuun gaaratti hafee, biyya Bishee Garbaa fi warri Oliiqaa Dingil warra diina dil godheedha. Biyyi maaramee harqaa, Wallaggi biyya Alamaayyoo Garbaa fi kanneen gootonni ishii kumaa kitilaatiin. Kanaame rabbi kooti dubartummaan saalaa kooti. Kunna baale suriyeeku kayoon koo mirganyummaati. Kanaame rabbi kooti dubartummaan saalaa kooti. Kunna baale suriyeeku kayoon koo mirganyummaati. Gootittiin fakkeenya qabsoo fi hambaa dhaloota qubee kun xumura bara 1950mootaa keessaa abbaa ishee obbo Harqaa Kaasaa fi haadha ishee addee Geexee Biloorraa godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Qeejjoo jedhamutti dhalatte. Maarameen obbolaawwan 5 waliin turuu tokko buraafattee dachee Oromiyaa, dachee dhiigaa, dachee qabsoo lafa goonnitti jibbaate irratti dhalatte. Jabadu
Maarameen durba safuun guddatte waan taateef maatii keessatti leelloodha. Bullaanis akka ishee ta'a jedhee ijoollee isaa ittiin gorfateera. Gaarummaa ishee odeessaa bunnis dhugabeera. Maarameen walumaa galatti intala Oromoo Oromoodhaaf Oromoorraa dhalatte jedhanii kanneen ishee jajanis manni haala kaa'u. Ilmi ishee Gammachuun kitaaba seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo fi wareegama jedhu irratti akkas jechuudhaan maatii fi aantee isaarraa qoratee waa'ee haadha isaa gootittii Maaramee Arqaa ibse. Diiminni bifa ishee alaalaa qalbii namaa hata. Guduruun rifeensa ishee ijaa fi dannoo ishee irraan gadi lash jedhee jiru siimboo isheetiif sababa. Dhaabbiin ishee immoo deemmana sororoodha. Kun hundii fi gootummaan ishee guduruunii kun walitti dabalamanii dhaabbii haadha kiyyaa ibsu jedhe. Akka Gammachuutti haati isaa Maarameen gootummaa fi Oromummaa baraa fi bariirraa kan barte osoo hin taane gaafuma dhalattu maatii sabboonummaan fiixee mataarra ga'ee irraa dhalatte kanaaf goota taate jedha. Abbaan haadha ishee obbo Beeloon goota mandhee diinaa diigu qofa osoo hin taane madaallii gootummaa Oromoo yeroo sanaa kan guute ajjeesaa abbaa Faachaati jedha. Karaa abbaas yoo ta'e obbo Harqaa Kaasaa wabii Oromummaa fi nama osoo hin baratiin ayyuuti. Jaarsa dhugaa fi araaraa. Kun hundi immoo utubaa gootummaa haadha koo Maarameeti jechuun Gammachuun gootummaa haadha isaatiif ragaa ba'a. Gootummaa fi sabboonummaan maatii lamaan irraa dhaalame kun wal gaachanii Maaramee Arqaatiif wabii dhiigaa ta'ee dhalootaaf akka dhaabbattu saba isheetiif akka hojjettu akka qabsooftu roorroo immoo akka falmattuuf ishii kaadhime. Kooti dubartummaan saalaa kooti mala baalleessiriyee ko kayyoon koo mirganyummaati. Kanaa'oomii rabbi kooti dubartummaan saalaa kooti kunna baalleessiriyee ko kayyoon koo mirganyummaati. Maaramee Arqaa Kaasaa gaafa barnootaaf geessu sadarkaa tokkoffaa Baakkootti sadarkaa lammaffaa immoo Ambootti barachuun siqiqee fi cunqursaa Oromoos qooddachaa daddarba mana barnootaa keessatti ijoollee Oromoo mudatu hundaa waliin qooddatteetti. Kanaaf gootomte. Kanaaf fakkeenya dhalootaa taate. Kanaaf wabii Oromummaa fi Oromiyaatis. Rakkoo keessatti harka kennachuudhaaf kan hin uumamne Maaramee Arqaa akkuma barumsa ishee kutaa 12ffaa xumurteen leenjii barsiisummaadhaaf carraa argattee karaa Dabra Biraanitti maltee ogummaa barsiisummaatiin eebbifamtee achumaan Ambootti deebitee barsiisuudhaaf carraa argatte. Carraan barsiisummaa ishee kun naannoo Amboo Awwaaroo iddoo jedhamutti yoo ta'u isheen garuu barsiiftuu mana barumsaa itti ramadamte qofa hin turre. Manneen barnootaa argatte hundaa deemtee gaafa boqonnaa ishee ni barsiifti. Mana barumsaa Awwaaroo qofaa akkan barsiisuuf hin baranneen yaadannoo yeroo sana isheen irra deddeebitee hiriyoota isheetti himtuudha. Kan barachuu qabu nama mana barumsaa jiru qofaa miti. Har'atti Oromoon hunduu dheebuu barnootaa qaba. Kanaaf yoonu lammii keenya barnoota dheebotee hin barsiifne eenyutu nuuf barsiisaan yaada yeroo hedduu Maaramee Arqaa irra deddeebitee kennituudha. Mana barnootaarraa qabee sabboonummaa isheen qabduun kan ishee jaalatu qabsaa'aan biraa barsiisaa Jifaaraa Qarneessaa Maaramee fuudhuun ijoollee lama Lalisee fi Gammachuu irraa argateera. Laliseen har'a Ameerikaa jirti. Gammachuun immoo asuma Oromiyaa jiraata. Jifaaraan dhalootaan hin cinne dachee Ambooti. Maarameen immoo dhalootaan Wallaggaa. Dachuu Oromoo waan ta'aniif qofa osoo hin taane dandii qabsoo fi sabboonummaatu walitti isaan warroomse. Jarreen kun lamaan waliin barsiisu, waliin qabsaa'u, qabsoo Oromoo isa dhuma hin qabne, isa bara baraan gootaa fi hayyoota qofa filatee nyaatu waliin achi Oromoo irraa dhiibu.
akka hiriyoonni ishii fi ilmi ishee gammachuun jedhutti maaramee ganamumaan kan qabsootti galche maatiidhuma. Garuummoo gaafa Jifaaraa Qarneessaa qabsaa biraatti warroomtuu dhadhaatti dhangala'e ta'anii qabsaa'ota kanaaf kun qofti addummaa miti. Qabsoon Oromoo fi Oromummaa Oromoo kan dursee jalqabu manumaayyii. Garuummoo maatiin keenya addumatti ganamumaan sabboonummaan ishee guddisanii fakkeenyuma xiqqoorraa yookaan maatiin ishee raadiyoo sa'aatii afaan Oromoo qofaa eeggatanii manatti akka banan haati koonatti maa turte. Sun ammoo ganamumaan hundee maaramee qabsoo ijaare jedha ilmi ishee gammachuuni. Kootittiin ganammaan kennaa taatee Oromoof kennamtee yeroo fi iddoo garagaraatti qabsoo Oromoo fi Oromummaa gaggeessiteetti. Oromoon lafa osoo qabu lafasaa, seenaa dachaa osoo qabu seenaasaa, biyya osoo qabu biyyasaa, goota osoo qabu gootasaa, bilisummaan dhalatee bilisummaa dheebochaa, mirga namaa yoo osoo eeguu fi mirgisaa maaf sarbama jechuudhaan gaafii walirraa hin cinne umurii ishii guutuu Oromoo waliin gaggeessaa kan turte tokkittiin qixxee kumaa maaramee harqaa cichoomina daangaa hin qabne waliin hanga gaafa daddarba qabsoo Oromoo irraa darbituutti arsaa dhufaa darbaa hundumaa kaffalteetti. Bara 1980 keessaa Amboo fi naannoo Amboo hunda marmaaruudhaan jaalota qabsoo ishee waliin dabballee jabduu abaa'oo ta'uudhaan barnootaa fi leenjii falaasama abaa'oo barsiisuun dhaloota mirgaa fi biyyaaf onnatu barsiifteetti. Kanaanis jaalatamummaa guddaa fi ulfina cimaa argatteetti. Imala qabsoo kana keessatti abbaa warraa ishii fi jaala qabsoo ishii Jifaaraa Qarneessaa biratti qabsaa'onni biraa ulfina shqannoo fi Angaatuu Baalchaas kodeewwan ishee qabsoo yeroo hundumaati. Maaramee harqaa kana hundaa yoo hojjettu takka hidhamaa, takka immoo reebamaa, hojii isheerraayis takka danqamaa, takka immoo gadhiifamaa, waggaatti yeroo 2 fi sanaa ol mana kiraa jijjiirrachaa tooftaa qabsoo isheetiin milkoofteetti. Hojiin barsiisummaa idilee fi siyaasni Amboo gaafa itti cimaa deemu, barbaachii fi dararaan gaafa itti jabaatu, abbaan warraa ishee Jifaaraa Qarneessaa Amboo miliqee gara Finfinneetti siquudhaan hojii barbaade gaafa argatu ishees gara Finfinneetti fudhate. Maarameenis akkuma Finfinnee galteen mana barumsaa Minilikitti barsiisummaa argatte. Hojii barsiisuu fi kaayyoo siyaasaa akka galmaan geessuuf dhaabni ishee itti kenne hojiirra oolchuun ishee itti fufe. Maaramee harqaan erga Finfinnee galtee wakkam taate. Kutaan lammaffaan hambaa jaatanii keenya kan gootitti maaramee harqaa 7 itti fufam nama 7 waa taasisuun.